Hay akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa waaqessaniif baay'ataa bunan danfisa qophaa koo misaarratti danfifadhee dhugaa jechuudha kushiinaadha. Ijoolleen wachaa algaa ishiin yeroo darbe isinitti agarsiiserra taa'aa jiru. Ani immoo asii buna koo danfifadheen dhuga jedheeni. Kanaaf na wajjin ta'aa isinii. Yaw gara sirriitti dhaabe faalga argitanii jirtu kifiliitu jira garuu wal keessaa miti kan jiru kana bara algittiin qophaa jirti argitee tanii jirtu isinitti agarsiiseera kun immoo kushiinadha. Ginnaan arga taa'ee jechuudha. Isikiriim yookiin immoo jaallatti dhadhaa jaallatti manumatti noo jadha dhugaa. Maangoo man bitee bar juusii biteen itti qiqqica jechuudha hiikaa biraa maal qabu. Maaliif qorrasaa inoo xiqqoo ishee dhugaa. Entuma bubbisu garuu hinoo awuyyaa. Ani immoo hin danda'u alatti saljii isaa nyaadha suma bishaanii jechuudha. Innaa akkasii maal godhatti naan hin jedhina beeka xiifan godhammoo nani. Yookiin akka nama baartan yookiin kolfitaniifini tokkoon isaan dhabamu. Innaa kushiinaa taa'etan buna danfifadhaa jedheen isiniin jedha. Isin chaanala kufaaraa warri taata immoo sabiskiraayib godhaa isiniin jechuu jaaladha. Nama wajjin dhuguun qabu ollaan naan isiniin jedhu yaa'u torbaatti kan walii waamnu qofan daadoo isiniin jedhe guyyaa sanbata guddaa qofa har'i immoo jimaata isaayyuu guyyaadha guyyaa namni yoo kan hojiiwwan qabne ta'an malee namni buna wajjin dhudhaa hin jiru hunduma nama kiraa manaa dhufee hunduma afaan immoo buna dhuguu hin danda'amu bukkee koolachuu warri hin jiranii gibbii nama kireeffatantu jira. Tokko faana yoo dhudde tokko immoo rakkina afur shan jiran faanaan immoo dhugaa yoo jettes rakkina. So isaan akkuma jiranittan dhiisee jechuudha. Afur kifilii afur laanaaf karaa mirgaatiin kan jirani. Isaan keessa tokko faana yoo dhudde immoo rakkisaadha. Nama sanas hin jeequ waan ta'e dubartoonni mana kireestee sissixxugaa waan baay'eedha rakkinni. So isarra gadheedha yeroo kana mana si jammar daadoo buna baay'isuun nama tokko baqa. Akkasii buna kun akaawwadha isiniin jedha kasala qabsiisee fidadhee minaaman kunoo isin laayik gochaa immoo kana daawwadha isiniin jedha. Ijoollee faanachi kolfeedha gamatti itti kokkolfaan immoo naan jedha isa taphachiisatan gamarra jirame. Algarraa madaaddee deemuudhaaf isa badiirra jira turuuf jennaan galbeexiidha. Mucaa xinnashuu sana faana maleedha. Garuu sarmuuf boo'e taanaan naannoo ta'e malee gonkumaa namni gadi hin qabu. Garuu naakaan jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Ifti hifuu dide garuu karaa isaanii maabiraatiin hin jira. Gin iddoo koo kana ifa haalaa malee mtu hin jiru. Iddoo isaan taphatan garuu kifilitti keessa maabiraatiin hin jira. Innaa isiniin jiru balbala hin qabdu kifiliin. Yoshii turoo garfee hin jirti malee jechuudha. Alga guddaadha bateera. Alga sagadi jige kana. Kolfina. Arma yeroo daa'ima kennitan akkasuma akkanatira wanti jiru. Akkasiin isiniin jechuu barbaada. Buna koo danfisee ishee faana godha jedhee tanarra isinitti dhiyaate. Kunoo asii achitti taasaa nama sobsiisaa isheen guddoon. Isa sanas ilaalee jedhee achiin natti taphachaan fataa jedhee akkasitti. Buna koo danfisaa jira jechuudha kunoo akkuma argitanii jikoo isaan irraan buqqa'u maaliif filachuu tamanuun nufaata. Gin taphachiisti waan ta'eef daa'ima. Gin boonyaan eenyu fuussarmu ishiin olis hin fuutu fuusisu. Gin achitti taphachiisti daa'imti immoo daa'ima wayyeessa jedhamudha. Dammoo akkasiin isiniin jedha mucaa biraazariiti immoo kan nama biraan sa'eena. Kan biraazarii kana buleessa kootiitii jechuudha gimgimee kana. Kumkumee kana biratti fudhadhee tureeyyuu. Kanaaf akkasiin isiniin jedha. Mucaatu narraa hiramuu didee. Kanaaf jedheeni malee. Narraa adda bahuu dide mucaan daqiiqaa tokkoof jechuudha. Ala kanaan buna koo kus godhadhee kaawwadhee xumuraa na faana ta'a isiniin jedha.
Egattuma fufee jira bunichi gahaa jira bunni gochaa jira. Bannagaraachilla buna guyyaadhaan hin akaa'u. Normaal akka jireenya kootitti hin jiraadha nama. Gisee hunda taa'ee buna hin akaa'u. Buna si'a tokko akaa'es har'aawwan akaa'eef taa'anii hin akaa'a jechuudha. Daakuu isaa ol kaa'ee jechuudha. Amma fakkeenya galgala dirqama akaa'uun dhaqu jechuudha yoo fedha isaa. Inni immoo nama akkana foolii bichaa ta'u malee des nan jedhu minaamin hin qabu. Buna shinii tokko garuu guyyaadhaan dirqama dhuguu qaba inni. Iddoo hojii waan ta'eef garuu achumatti dhaqaaf malee manaan argatu yoo mire ganama yeroo sana ba'a galgala immoo tokkotti garuu erga galee manatti ni dhugunaa jechuudha galgala. Inni haala kanaan bareechee kuskus gadheetii akaa'ee gadi dubaruma fakkeessitii mana koo urgeeffachaa. Mana koosa sana immoo sadda addee iddoo sana keedha jechuudha maaliif keessumaan ol dhufee saaqxaanii ol seentu ginitti seennama. Innaa tokkodha malee manuma keessa oolla jechuudha. So haala kanaan akaa'ee mucaatta naas amishii dubaraan naasofsiisa beeta. Naasofsiiftichi irra teesse. Innaa akkasii isin amma dhumaatti na wajjin ta'a isiniin jedhame saasasuma nyaadhe har'a isinitti agarsiisa akkamitti akka nyaadhu. Yeroo inni jiru yeroo baay'ee shiroo nalaa wanta baay'ee gana qopheessu midhaan na cannaqalu jechuudha. Uffata kootiin gaaddesse gurdii lashitti godheen jira. Gurdii bannagaraachilla kee hodheetu beeku yeroo baay'ee gurdiin keedhu. Gurdii tokko naasii mucaa tokko faana buunee gabaa yeroo tokko qaata. Ishii dhaabiteen achumaan isin jedhee arginaan bitee malee gurdii qabus ginumaa jechuudha. Inni amma immoo buna kokko godhee tuumee dhufee jaallatti beekame isin nyuu jechuufani dhugaa. Isin lakkafuufan ittiin bannagaraachilla. Hanna haala kanaan irraanfadheen balbala cufee daa'iftii balbalaan galaa baay'ee dukkanaa'ee jira iddoo kanatti naaf hin galle garuu yeroo sana. Anyways isinii gala maal isinii godha kushiin akka ta'e hin beektuuni. Moodiin buna akka ta'e daffisaa akka hin jiru ni beektu. Buna kootti naqadhee misaa koo nyaadhaa jechuudha. Naa bunatti naqee nama tak naa jedhutti immoo misaa koo jammara jechuudha. Ilaala mucaan na jalaa sa'aa jira. Naanaa sa'igaa akkanuma jechuudha. So akkasii jechuudha. Wara garaachilla isaatiif misaa gahe. Kuno misaan dhufe gaa dhufe. Misaan dhufee jira amma nyaachaa jirra. Waaqayyo haa ulfaatu. Annaa xiqqoo ispiidii dabaleen jira immoo laamannaan ariifadhu ispiidii dabaleen jira. Akkamitti yeroo kam akkamitti laf katta minaamin akka hin jenne. Ispiidii viidiyoo daqiiqaa 20 taananiin akkana 15tti qannasuuf akkas godhee jechuudha. So nyaachaan jira muqi gochaa garasitti saasa'a garanatti saasa'a nyaachaa buna danfisaa kana teeran gabaa. Annaa akkasii isiniin jechuu barbaada. Inna nattaasofti waan biyyaati. Waa warra isanii shittaas ajira jechuudha. Asa'aa jira. Nagaafatti tanaasaa tan deddeebisa baqa waan jiru jechuudha. Maashaallah daa'ima biraa qabachuun baay'ee bareeda maaliif seetanii mukooftan minaamin isin hin dabbaru. Baqa bichaa hin beekan.
Nama shaalaa dubaraallee ani qallaaliin jaaladhu gaa namni kan namaa kanum namaa jedha hin beeku malee ana kun koo ilaala garuu dubara qallaaliin jaaladhu ginuma ani ginuma na akkasitti buna dhugnaan siniin jedha. በነገራችን ላይ ቡናት ናጃጂ አማ ማለፍ ሴታን ስለወስፍታን አከሱማ ቡና ቢሻንቱ ሲጮስ ሲሰሙቂዳ ዳኢምቲ ሞ ከኖቱ ጂ አፍሪ ያችቲ በአርማ ቀላሊስ ነው ኢኖዳኒ ሲንጉባ ውቀቾ ዩ ካን ጀመርታን ሰናችቲ ያቹዳ ዋሪ ዱጉማ harma hoosisu jechuudhaan man dubartoonni shinfinfinneedha dhiichiftu fagaara baaste normally hoosisan jirtu kum nagari ansaati 24 jechuudha isheni hinel miti na wattare friji gooti sagan aannan xaasetiin ala normally saati 24 kan hoosiftu inu qatti dubarti for example anuma laala fayyo laala dubara shamarran keenya laalame daa'ima hoosisaa olla bira holla jechuudha. Inna sankan TikTok irratti argitan daa'imman torban sadii booda TikTok hojjechuu. Inna akkasitti misaa koo nyaadha akkuma sitti mee kan hin jarjaru yeroo nyaadhu minaamin speediidha sinin jedhe. Okay hundaafuu misaa koo akkasitti nyaadhee wanta jedha jira. Haala kanaan yeroo nyaannee fidhe immoo gara buna koo dhuguuttan deemaa jechuudha. Indaan qotummoo na rakkise iddoo kanatti. Indaan qota qulaali buusan qaba. Isantu na rakkisa. Saaniin hoshee dhagaate eenyunuma bakka jedhama inni warra baadiyyaa tokko nama andaa kana siin kot jechaa siin eeletti biddeena jechaa siin andaa qabna bakka. Innaa maal isiniin jechuun barbaade ji'a afurii olitti daa'imti sirriitti hooti. Ammi hodhuu isaanii baay'ee dabala yeroo sana nuqqattootu mallee duraan furdattan jechuudha. Anamma yeroo ji'a sadaffaa lammaffaa minaamin sadaffaa furdadhee jira gin furdachuu akka malee na yaalaa taananii dhiiseen qannasee waan hin qannasu qannasee furdadhee booda gana hir'isuuf rakkachuurraa furdina qaama hundumaa ta'uu hin taane namoonni kanattu na furdatee duraallee garaan qabu wanii borcinidha. Anna maal isinii jechuu barbaadamma warri TikTokii hojjechuudha turuuf jedhanii akka malee furdatanii yaa'an kuni wanta nyaatan isaan fayyadaa jira gara ilmootti cophaa hin jiran jechuudha. Anamma toon hoosisuu baadhee dhugaa waaqa bakka lafa waan warraaqu nan fakkaatu. Daa'imti halkan bakka yoo xiqqaate yaani kan konaasaa jechuudha. Halkan yoon 7-8 ol jedhee taa'ee tan hoosisee diifachiisee dukkana keessa jechuudha. Taa'a jechuudha. Kunuu wanta tokko maashaallah deebisee raffisa jechuudha. Bakka daa'imatti yeroo dhimmamtu ni huqqatta.
isuma immoo wanta fasaashii qabu dhuguu wanta ijachuu qabda. Ani mana akka bunas isa malee dhugee silaa galgaluma dafisee dhugatoonnaa kan ta'e jechuudha. Gin na barbaachisa waan ta'eef anaaf osoo hin taane daa'imaaf buna qofa fayyadamatoo hin taane bishaan dhuguun jira juusii akka qabdanitti yoo dhabdan dirqama juusii isiniin jedhamu bishaan dhuddanii wanta nyaatamu xiqqoo gidduutti dabalatanii dhuddanii bishaanti dabaltanii waan ta'e hojjettan daa'imaaf cobxu jechuudha. Yoo isinii guutee minaamin jettan muuqii daasifattanii minaamina jechuudha. Fakkeenya muuqiin duraan daasifattan ni dhuma. Gin yoo isinii mijaate daasifachuu dandeessu. Nama yeroo ji'a sadaffaa dhume deebiseen immoo ji'a shanaffaa keessa daasifadhee jechuudha. Maaliif ofii koof otoo hin taane daa'ima keef jecha muuqii daasifachuun eekaa garaa keef miti jechuudha. Amannaa dafistee dhuddurii namni maa ji'a torbatti muuqii dhuddi asuma tirfii dhuddi minaamin jechuu danda'a kan godhatee yookiin da'een beekamne jechuudha. So daa'ima keetiif akka cophee harma gaarii argate harma hodhe jechuun daa'imti keemmoo sii jabaata jechuudha. So warreen hinoosifne bakka ofirraa bahu eessa dhaqan isaan nyaatan qaamni dubartii deessee immoo fufurdachuu dhaqan bakka xaaxaan qaban jechuudha. Gin yoo hoosiftan bakka wanti cirrachaa ooltan sana daa'imaaf dabarsitu waan ta'eef baay'ee huqqachuutti deemta jechuudha. Warreen hoosisan ni beekamu surumaayyuu jechuudha. Daa'ima isaati 24 kan hoosisan nyaanni biraa isaa jiraatu daa'imni erga 5 darbitee sirriitti fayyooti jechuudha. Inna haala kanaan eenyu jedha isiniin jechuufani maal isiniin jechuu barbaadeni unaadha isiniin jechuu barbaadeni akkas taata waaqayyo ittiin isin haa ga'u isin haa agarsiisu jechuudha yoo argitan malee into inni garmaachuu yeroo biraan isinitti taasa'a. Na beelessa tura guyyaa amma fi nama fanoo nyaadhu afaan tokko malee nyaadhu waan ta'e na gochaa hoolaa garuu halkan walakka gara ganamaa fa'ii na beelessa jechuudha. Dooktorris immoo isinitti hima. Maaliif seetanii wanta daa'imti garaa kee keessatti harkir'iinan godhanne yookiin wanti dhiita utti hin baaneef wanti namaa kennan boodana jira. Duratti hin jiru boodan kiniin xixiqqoo tokko ishiin ibidda guddee isinirraan boofte jechuudha. Waan nyaatanii jechuudha. Inna dubartoonni tokko amma halkan ka'anii yeroo nyaatan wanta sanaa jechuudha. Yeroo immoo tokko zim jedheetuma kiniinii sana hin taane namoota beelessuu qaba. Ana eegin kiniinitti turte gin zim jedhees nama beelessa gara ta'etti faallaa jechuudha. Inna waaqayyo ittiin isin haa ga'u jechuuf ani isiniif kaase amma immoo beeloftanii toon ta'an daa'ima keessanii jecha waan argitan waan ta'e jettu jechuudha. So kanaafin bunas kun ani guyyaan akka hubana garaachillaa boru immoo daakudhumsaan akkanumatti jabanatti naqadhee danfifadha jechuudha. Galgala immoo naannoo dhufe nanakaa jechuudha. Isa immoo isarraa fi daakuu isaaf ta'an akkasumaan godha. Yoon fe'e immoo nanakaa akkasii jechuudha. Malee amma fi akaayee galgala akaayee boru immoo guyyaas nanakaa'uudhaa miti jechuudha. Inni akkasii buna koshinii lamaa gadi dhuguu lamaan qoxxaa godheetan hoola jechuudha. Isin garuu chaanala koof subscribe godhaati. Like share godhaa viidiyoo kana. Yaada qabdannaa barreessaa. Yaada naa qabdaniif immoo daawwattoonni koo kaleessaa eebbifamaan isiniin jedha. Dura na daawwattan jechuudha. Daawwattoota koo kalee jechuun na faana turtan jechuudha. Annaa buna koo dhuguutti jedhe kun buufadheetiyyuu akkasii viidiyoon isin hojjedhutu jira. Dubartiin tokko sirriitti fa'i baay'ee dandeessudha. Tokko hundumtis tokko dubartii wanti jedhamu walitti qabamne jira. Garuu tokko sun yabaasa baay'ee dandeessudha bakka yabaasa jechuudha. Unetiin nu milaachu እግዚአብሔርን እና hundumaafuu ani isiniifan jedha. Yaada qabdanis na barreessaa isiniin jechuu jaalladha. Viidiyoon dideetiyyuu dheeratee jira. Anyways, na wajjin ta'aati. Buna dhugaan isiniin jedha. Buna dharra'inaa bunni biyya keenyatti amma 460 ta'ee jira. Kiilooni jechuudha. Ani maashaallah yeroo darbeen sukkaara kiiloo 10 buna kiiloo 5 namni fide namni waajjira hojjetu in kennamaaf isaanii inni garuu fuudheen qabu waan ta'eef yeroo baay'ee akkasitti nuti gurgura garuu tola nuun kennu baar nuti gurgura jechuudha. Kan isaaf kennamu fayyadamu inni yeroo baay'ee nyaata salaa fayyadama maaluma alaa fayyadama waan ta'eef isicha godanya fayyisaati yookiin bamanaakoo
fayyisaan jedhini naan jettanii maal jedhuun mena baasaa isaasi fayyisaa itti waamini maqansaa akka main fayyulee jedhii dhafi ta'e yookiin maqaa haaraa baasiidhaaf maal jedhee waamu natti ma. Dhuguma min jedheedhaan qalladee nama tokkos naan jedhee ijoollee kobantii jala fayyisaa itti waamin maqaadhaan naan jettan. Anyway san akkamatti hin baree garuu akkuma hin jedhaani ma hin jedhu. ግን qalbii keessa ምናምን wanti jedhuun hin jira. Normaalii kan hin akkatti waamu garuu ani akkuma hin jedhaa jechuudha. እና akkasii isiniin jechuun jaaladha bunni Itoophiyaatti kiiloon birrii 460 suuqiitti sukkaara 130 akkasiin isiniin jedha jimmaayis nuu fidu nuyi riyaansaa tokko achi suuqii kan qabu jira garuu kan suuqii isaatiin nu ergatu hin taane achi bitee ol nu ergaa jechuudha. Soo kanan fakkaadha. Otoon ofitti dhiyeesseedha kaameraan baay'ee mul'ata. Anyways rakkoo qabu. Na wajjin ta'a like share godhaa. Oolmaa gaarii isiniin jedha.